akkana la dubbiin dhiira akkana la jara keenya mi'aaniin kun isirra guddaa ta'ee takka naatu amma gaafata hanga ammatinaa irree takkati tasan waa afaan dubbatina amma keenya waan hin barbaade akka khutbaa san dirree dhawaa tanatti khutbaa amma bosa'ee khutbaa gartee maamma bayaanirraa dirree dhawaa tanarratti sheeyni imaamaa khutbaa godhasaniin sheetichaa fi masgiidaa wajjin baruu barbaada gara lammaffaatiin ammallee nama tokkoon sirra barbaada namni tokkichaanii kanii ragaa akka inni maamma bayaan miidhaa jiru kan namni fuulli addunyaa kun hundi gartuu hundinuu garreessan akka nuufittuun barbaada yoo dhugumatti jaalalaama gurbaa keenyaa san ka qabaannu taateen baan tokkoffaa irratti namni amma bosona baalee arraan tana keessatti ammaan tana yoo dhugatti jaalalaama bayaan gartee qabaatu taate nu dhiheessuu qabu sheekh Haroobeeti kafuula miidiyaa duratti as bahee maamma bayaan ibnu zinaa abbamee qatti ilma zinaati je sanillee nu dhiheessini gaafanna bar jaalalti kanaan beekamti beeka hojiidhaan gochaan jechuu saniifiyyuu amma keenya maaliin gaafachuu barbaade gaafii qabbanootu aaran qabne masgiida gartee maamma bayaanirraa khutbaa arraba isaa godhe sheetichaa fi masgiida maqaa akkasuma tan lammaffaadha abbaa mubaarak bareedduu si gidduu jira deemni asiru akkanun jenne immoo bareedduun gurraan kun toota yoo siin lolte tan lammaffaadha ammoo obse falmata achifnaadhaa qofa tan lammaffaadha ammoo amma keenya gaafii tana lamaan jechuu yoo dhugumaa maamma bayaan jaalatti geeffadheen jiran itti fufi sheekh Haroobee immoo biddabti nu dhiyeessuu qabda jecha waan biraa yoo dhabdee nu gaafata itti fufi waddo Ahmad carraan keeti Ahmad bareedduu ogaa takka dubbadhee bahu kana dubbisa hayyuu kana dubbisa laalayyuu namaatu dhiiraa fi dhiiraa waa wal gaafachuu jira oguu isaa yaada geeffatan dubbata Ahmad hin jirtu yoo haasa'u jiraate muuti raayif kaasi Ahmad wallee nugaa miidiyaa kanallee waasitti ni mane miidiyaa kana bakka jiraasa hanga inni dhufu dubbadhu ayyaayyu hanga Ahmad wanta kan si gaafadha bareeddu yoo maqaa rabbitti kan amantu taate atilleen dabbaalilleen wanni naa godhuu qabdan isin amma takkitti tana qofa kalee falmataan kajaamu kun an poolisiidhaa jettire waa'ee iddoo as jira taayitiin dhageeffachuu ture deebii inni poolisa garuu naannoo inni jiraatu qofa naa himame rabbii guyyaa qiyaamaa sodaatan amma ammaan tanaan itti rakkanaa dhaqaaf qofa naa hima nimbo falmata naman arabsin polisa mi ara seerati jara namut goran daga namne adu beto he isaan hundarra muut godi amma carraan ka amma bosona baaleeti dhiifamu nu godha jira nutiin kun afaan oromoo beeyna beetani waan isin haasayaa bultanillee waan jarri jettellee waan hundaani beeyna dubbiin garam deemti jala teenyee dhageeffannu ummanni oromoo kunillee dhugaa jirtu lafarra jirtuun beeyna amma dogongora Muhammad addaan baasee dabbaal isinii himee jira wallaahi billaa rabbi umrii isa haa kaa'u ani baay'ee abdadhe bareeddulleen addaan baaftee isinii himte jarri kun iyyaalaa miti wallaahi iyyaalaa miti quuqamtoota sabaati itti booharee wallaahi hin gammadeen nama akkanaatu argatuu keenyatti meeshee natti wanni hin godhina takka jedha akka ijoollee daa'imaallee ta'uun gaarii miti wanni as keessatti mul'atu wanni xiinxallaa jirru deebiillee isinii deebisa taa isin jettanillee isinii deebisa hinaafilleen jibbiinsillee akka jiru ifa nama maraafu oromoo maraafu gadoo bahiinsa fi dhuguma isaa yaaduu dhabuulleen ni jira dhugaadha gaafii gaafatan edallee dubbataa turanii waan maraa dubbataa turanii amma gara gaafiitti deebi'a gaafii isaan na gaafatanii masjida dirree dhawaa maqaa dhahullee hin barbaadu akkuma beeknu an lugaa darasaa yookaan illee darasaadha hin beekna lugaa kallattiin hin dubbannu alkallattiidhaan dubbanna riqoo dubbanna kallattii barbaadna gaa bakka waliin nama na keessatti dhiifama kallattii tokko namni martu viidiyoo isinii fiduu danda'a jechuudha. Okay, Abbaa Mubaarak tasgabbaa'e. Abbaa Mubaarak
tasgabbaa'ee haasee hagee Nan nuti namni darbii itti khutbaa dhufaaf san tasgabbaa'ee dhageeffatan Hayyee. tasgabbaa'ee. namni khutbaa san dhageeffatan diree dhawaa keessatti sheekotii imoo Guys, jedhanii tap-tap gaafa imoo namni qaraachisan warri sa'aati Yes. warri sa'aati Papa. calag godhaa deemtu ka jimaa bobaa jalatti qabattu ka akkana goote Muhammad Bayaan jedhee namni maqaan dhawu abbaan fedhee maqaan dhawu maqaa dhahanii akkana hin jedhan maqaan dhahan anillee maqaan dhawu maaliif nama dhook ebaluu akka wanni akka daa'imaan jiru hin beektan namuun beektanii namni waa galeef hin galtiif dubbiin Oromoon kallattiin hin dubbatu alkallatti maan isin hima je'anii gaafa achirraa kaan gaafa sheetichi dubbatu nama maraa Muhammad Bayaan jimaa isaa qabuu fi akkatti birrii haganaa guurate akkana godhata akkatti maalii godhata jedhanii duulli waggaa 3 dura har'aa mitiyyuu deengaddaa waa'ee booniyyee durattuyyuu duulli Muhammad Bayaan irra ture har'aa kalee miti waa'ee isaa irratti duula meeqa namni hedduullee namni an beeku namni jajjabaan hedduun barreeffama dhedheeraa barreessee addaan baasee ikraamiyyaa sheekat jedhanii akkatti birrii akkanaa baasanii akkana jedhanii waa hedduun nu bira jira jechuudha. Takka Muhammad Bayaan waan san mara argee irratti hin deebifne waggaa 2 moo 3 osoo deebii nama tokko hin deebisin usee dalagaa isaa itti fufe gaafa kitaaba fidullee gaaf sheeddurrii eenyuti isa mallaqa 300 fi waa guuree darasarra guuree ana mataa kiyya irratti qarshii 300 fi 50 guuree ijoollee maal yaabu dubbii dhugaan tun nama aarsiti beektaa hin jaalatanii dhugaa namni hin jaalatu. Hedduun si qabu jira wallahi beekati sinis jira baragummaa. Takka jee Yoo kabajiitiin naannoo qarshii 350 irratti ergee jiraan Muhammad Bayaan jechuun ijoollee irraa guuree waa'ee masgidaa fi khayrii meeqa gaafa Harargee keessa dhufu namni ila waan takka madaala mee ani maal dalagee namni biraa maal dalagee mee waan Muhammad Bayaan godhe waan inni islaamaa godhe waan inni ummata islaamati dalagee fi ani yoo hagam takka dalageellee madaalame yoo osoo nama qeqquma namatti hin akeekin ufittillee akeeka dogongora sanaan carraa argatanii namni ammoo carraa kanatti fayyadamanii carraa argatanii namni akkatti Ahmad dhiifama naa godhi waa'ee boodaa osoo hin hedduu Maayikiin keessa walitti deddeebi'a namni tokko keessaa banadda. Kaabaa Mubaarak jeeqa ture. Abbaa Mubaarak ture. Kaabaa Mubaarak geesse. Dhagaye meeqa yoo kana dhagaan taate waan siin jee waa'ee Sheekaa Roobee dubbattan. Mee Sheekaa Roobee maal qaraasise? Masgiida kam ijaare? Ulamaa'ii kam gargaare? Muhammad Bayaan masgiida hedduu ijaarsise. Miskiina hedduu gargaarsise. Qur'aana hedduu qaraasise. Maaliif maal walitti fiddan? Hojii namaati yoo nama madaaluu taate jechuudha. Har'aata namaa laaltan takaleessa mee eessarraa ka'ee dhufe? Nama guddaa. Chee yaa amma keenya. Sagaleen qabu jira. Ahamayyee jaalallee barnuti akka gaafii xiyyaa yoo ta'an wallahi gaafiin xiyyaalachuun aan deebine dhiifama naa godha. Tokkoffaa irratti Ahmad maal jettanii Sheekaa Roobeetii fi Muhammad Bayaan waliin madaalchifne isin hundinuu afaan Oromoo dubbanne yoo taate jecha. Wanni niin anjee yoo dhuguma Muhammad Bayaan akkuma nu jaalannutti isin hundinuu na wajjin jaallattan. Ahmad Dooktar Ahmad Bosona Baalee gurbaa san Sheekaa Roobeenuu fidii isin jenne waliinii maaliif ibnu zinaa jee kitaaba hedduu san rakkara'ee gaafannaan je malee. Koi Sheekaa Roobee hangana dalagee fi Muhammad Bayaan hangana dalagee ani dubbanne Doktor buta kadifama. Doktor takkitti san dubbadha. Laal. Dubbad. Sheekaa Roobee hidhanii manguddoon fuudhanii sossobanii manguddoo garaacha fidanii akka wanni akka hattu osoo hin ta'in akka isin dalaydan osoo hin ta'in carraa ittiin banuu osoo hin ta'in laal suutan sossobanii tasgabbeessanii akka akkaataatti isin uummanni dalage laal isin ammoo carraa itti bantanii isa xiqqeessitanii isin turratti duulee nama maalii ka abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa san isintu ija balleesse Muhammad inni nama dhabuu isaati osoo nama qabaatee nama dhabee manguddoo itti dhufa sila halkan akkasitti akkas godhu osoo hin ta'in akkasi salphisanii xiqqeessanii viidiyoo isa waraabanii isa akkasitti isintu xiqqeessee
sun ammoo kabajaa argate manguddoo garaacha fidanii achitti manguddummaa dubbatanii fi eebii isaa sattaranii irra harka qabanii akkas ta'e garaagarummaan jiru sani namni tokko itti duule isintu itti duulee isintu akka namni itti duulullee karaa itti banee akka inni xiqqaatu godhe akka inni salphatu akka maraatu isintu godhe dhugaan jiru tana Sheeka Roobee nama qaba inni nama hin qabu hattuu isa fakkeessitanii akka inni maraatu gootanii akka inni sirbullee akka kana mara godhan amma ititee Sheeka Roobee guddisa jirta Ahmad Bosona Baalee gaafii tiyya dhageeffadhu. Ahmad sagaleen kiyya hin jiru. Ahmad Bosona Baalee gaafii tiyya siidaan diriirtuu yoo sagaleen kiyya jiraate. Sheeka Roobeetii fi Maamad Bayaan kaan ol kaaftee kan gabbuusuu hin dandeessu. Sheeka Roobee kabajanii Maamad Bayaan gabbuusan jechuudha. Abbaan Mubarak hoggota akkamii Ahmad Bosona Baaleetii deebita waan ansi gaafa dhaqan qofaan. Maaliif hin jaa? Ta duraa Sheeka Roobee nuuf fidi jetteen. Hayyee. Sheeka Roobeetii mitiitii ati dhalataan naannoo. Bara waan hin jedhu abbaan lageessa. Hoggota gadi fita daga. Laal Sheeka Roobee hafa goo jiru sadii miti. Atumti Maamad Bayaan wajjin dhalatee guddateehu Maamad Bayaan badi qabaa jette. Akkasi. Hidhamuu qabaa jette. Waan ati Maamad Bayaaniin hin jin tam Sheeka Roobee Maamad Bayaan hin jee. Waan ati Maamad Bayaan hin godhin tam Maamad Bayaan Sheeka Roobee godhe. Sheeka Roobee afaanin diqaalaa jechuu isaatiif diqaalaa hun ta'u ati immoo Maamad Bayaan ni hiiteewu. Hidhatti jaalatteewu. Amma asitti siimoo Sheeka Roobee irra badii qabuu dubbanne. Eega gaafii na gaafate sirri dhageeffadhu. Hayyee dhageeffadhu. Sheeka Roobee miidiyaa kanarratti ol baheeti Maamad Bayaan qofa osoo arrabse hedduu gaarii. Maamad Bayaan bira dabree asara asiriisaa ibnu zinaa diqaalaa godhee fixe jechuudha. Namni irraa dhalate guutu. Ani immoo Maamad Bayaan obboleessa kiyya naaf ani hin dubbatin. Maamad Bayaan obboleessa kiyya dabbaalillee yoo har'aan tana obboleessa kiyya jee yoo inni doggore qabeetiin hidhadha. Hammeenyatti yaadee arrabaa wajjin nama arrabsuu fi nama fiidhachuun tokko bo. Bismillaahi akkattiin beenu jechuun nuti. Fakkeenya yoo ati obboleessa kiyyatti yoo nasi beeke jalliina kanarraa si deebisuudhaaf hin siidhadha. Osoo hammeenya garagaraa sitti yaadne osoo sin arrabsine amma kan rabaa miidhaa. Gaafi biraatti fidde Sheeka kiyya dhiifama. Maamad Bayaan nama isaa hidhate. Obboleessa isaa hidhate amma. Eenyu obboleessa isaa sun? Amma naa dhagee laata. Obboleessa isaa kamtu hidhate eenyu hidhate manatti? Awwa dhageeffadhu jaalallu. Obboleessa nama hidhate ka diinummaa isaa hidhate. Diina isaa hidhate. Gaafii tiyya Ahmad Bosona Baalee irraa hin gaafii tiyya fudhachuu barbaada. Achi booda gaafii tiyya sana deema. Gaafii tiyya lamaan san qaqqaqqatu godha. Naa si hayyamu didee bara. Sababni si hayyamu didee fi anaa fi abadan gaafachuu hin dandeessu haqa barbaada. Ahmad Bosona Baalee gaafii san lamaan qulqulleessi deebisi. Sheeka gartee Maamad Bayaan arrabsisan khutbaa banee lafa qaaya abbaa waliin. Masjiida sanii waliin darasaa ijoollee walitti diiruu hin barbaadu. Ahmad Bosona Baalee anaa fi si waliin gaafata garuu dura. Naafi atuu dhimma Maamad Bayaan irratti tokko hin taane. Akkamiin Ahmad Bosona Baaleetii fi Sheeka Roobee dhaqnee gaafannaa naafi Maamad Bayaan irra wal dhabaa. Anaa sirri jira moo si sirri hin jirre Maamad Bayaan irratti. Ati ka hidhe hidhamuusaa jaalatti baga hidhame gatti waan sirri gatti ani hidhamuusaa tokko goran jee. Naafi atuu wal hin taane akkamiin dhaqnee Baalee dhaqnee Sheeka Roobeetii fi Ahmad Bosona Baalee qabnee finne beenaa deebise. Mena deebise farmaayee. Ati maal nagaa? Ati akkamitti Maamad Bayaan qabdee hiiteedha gaafi hin diyyaan. Halamma faa hidhamuu isaati akkamitti gammaddeedha. Amma sii galee? Tabbaan? Falmataa. Hayyee takkaffaa dhageeffadhu eega waan naafi ati dura walii galuu dirqamaa miree. Kanaatu waliin galee. Dura naatu walii gala. Akkasii? Hayyee siifan deebate jaalalloo. Gurra qalbii qaayoo na dhageeffate siifan. Amiti waan Anaa gaafii ta'ee takka fudhataman arganne takka argatte siifan. Argatte siifan. dabbal. Obsa kaayyee siifan deebisa. Dabbal. Amma eenyutani Maamad Bayaan obboleeyyan isaatiitu. Shabakaan keessirra hin jiru dhiifama. Shabakaa keessirra isii ol deebi'u oguu takka wallagaan jiru waan ta'eef. Falmataa dubbatu maal jette? Sheeka ol deebi'a shabakaa sirreeffadha. Abo dabbal akkam ooltan bee
Fandisha mul'ata. Sana dubbadha. دبال السلام عليكم ورحمة الله وندي كيسنو Waalaikum salam. Sana shabahan qabne uummata kana dhaggeeffatu. Ummata sila yoo. السلام عليكم Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen gamar. Fandisha dubbadhuun sararaan geete. أنا هدوان دبادون كابو دبال محمد بيان أكنا ما تقولتي نما بيكو نما دين بيكو نحوي بيك كتابة بيك جيشة تولا هاسوة تولا سجلين انجرو Dubbadhaa ni jira بيكا dubbadhaa. نماتي نما بريدا نما كودان دي دما دابون هو يا إسا توكي تدابور أكنا ما تقولتي دبادار أنا مرآتي متي هريا إجولي أماتي وقاسة تتميشانو السلام عليكم. أمتا أورومو كيشتي كنا تكان داجين تكان أجر ما أمبي Sagaleen ni dhagema.